Seenaan nama qajeelaa eebbaa fidha. Maqaan nama jal'aa immoo abaarsaaf ni ta'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Kabajaan dhalatee abbaa faadha isaarraa dursa filatamee tajaajila Waaqaaf abboomaa mudhaanii qulqullummaaf gaa'ee kunoo kadhannaansaa addunyaaf kan ta'e. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Gebserraa imalee gara biyya keenyaa hojiin gaariin isaa hin qabu mammeenyaa. Kadhaa keenya ol baasuuf harka isaa balleessee gargaarsa nuuf gochuuf inni yoom calleessee. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Kan barraa'ee taa'ee raajiin hojiin isaa gochaa guddaa godhee uumamtoota lafaaf har'a saddaan baanee araarsummaan isaa dhaloonni Addaamii ni kaasu maqaa isaa. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Qulqullummaa isaatiin kabaja argatee dadhabiin addunyaa hundumaa nagaatee nus maqaa isaa waamnaa akka nu araarsuuf waadaan isaa guddaadha kanaaf kanan faarsu. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Qulqulluu maqaansaa hojiin isaa kadhannaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa.